Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagantaa Galoo Show. Kun sagantaa Galoo Show tigaa torbaniin kan simbiraan ga'u ana obboleessa keessan Galataa Abdiisaati. Akkuma beekamu torbeetti keessummoota qaqqabadhee isiniif dhiyaachaa ture. Har'as kunoo nama isin baay'ee jaallattanii nama baay'ee kabajnu abbaa keenya Lubaa Gaaddisaa Xilahuuniin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtiin keessan amma dhumaatti nu wajjiniin haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii keessi. Baga nagaan dhuftanii. Qees kan jedhu afaan keenya nuyi babbarreedha. Deebisna gara lubaatti baga nagaan dhuftanii. Tole jettanii waamicha keenya kabajuutiin gara istiidiyoo keenyaatti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Garuma kallattiidhumaan gara gaaffiittanii isin dabarsaa. Gaaffii nuyi kaasnu isin gama baay'ee tajaajila keessaniitiin lubummaa kanaan yeroo dheeraa tajaajilaa turtaniittu saba keenya keessatti jaallatamummaa guddaa qabdu. Keessumaa gama dargaggootaatiin fudhatama guddaa yookaan immoo jaallatamummaa guddaa qabdu. Dargaggoota biratti jechuudha. Mee inni kun dhoksaan isaa maali? Duraan dursa kan irra dhiyaadhuuf waamicha naa gootaniif galatoomaan jedha. Kumatti dubbatti Luba Gaaddisaa Xilahuuniin jedhama. Abbaa ijoollee sadiiti. Haadha manaa tokkoon qaba. Gaaddisee jedhamti isheen immoo. Maqaan ijoollee koo Kakuu Gaaddisaa, Qomoo Gaaddisaa, Aduu Gaaddisaa jedhamu. Addanatti argamuu koof baay'isee Waaqayyoon galateeffadha. Gaaffiitti na gaafattee fi ga'anii jaallatamaa ta'uu koo hin beeku. Egaa garuu namarraa dhageessa. Dargaggootatti maaliif dargaggoonni namoonni si jaallatu jechuuf ergama makootu ergama jaalalaati. Waaqni ni waaqessuun waaqa jaalalaati. Waaqni jaalalaa kun immoo wal jaallachuu irraa kan hafe gatii wal dubbifattan hin qabaatiinaa jedha. Kanaaf nama kamiyyuu amma naa danda'ametti karaa ko'anii wanta caafame sagalee Waaqayyoo hojiirra oolchuun barbaada. Hojiirra oolchuun barbaada. Jaalaluma dhugaan namaaf qabaachuu barbaada. Jaalaluma dhugaa baadheen darbuu barbaada. Jaalaluma dhugaa kana agarsiiseen darbuu barbaada. Jaalaluma dhugaa kanan jiraadhee darbuu barbaada jireenya koo keessatti. Yoo miidhamillee yoo manatti darbamillee amala Waaqayyoo naa keessa kan natti tolu ittiin Waaqayyoon galateeffadhu. Na gaddisiistee kaatee na kee bada hin beeku akkan waan deebii akkan si jaalladhu godha akkan si kadhadhu akkan si yaadu na godha. Kanaaf ta'a gaa namoonni kan isaan na jaallatanii Waaqayyoomatu laphee koo naa geeddare jedhee nama naan. Jijjiirama kana Waaqayyootu na keessatti fide jedhee nama naa. Dargaggoonni immoo dargaggummaa keessa waan an darbeef amma tokko gaa naannoon dhaladhee guddadhees magaalaadha aanaadha. Magaalaa Mandiittan guddadhee magaalaa keessatti waan an guddadhee fi naannoon keenya immoo achumaas aadaan biyya magaalaa Mandii namni keenya si jaallata. Uummati biyya sanaa uummata eenyummaa isaatti hin naqiin malee ati afaan kamaa sa'ii hin barbaadde ta'ii jaalala sii qabu. Xinnaan guddaan beekaan wallaalaan biyya sana irratti hundumtuu qalladuudha, kolfuudha, taphachuudha. Hawaasa akkasii gidduutti hin guddadhe. Achumaas dhufa saayyuu hawaasa akkasii keessatti hin guddadhe. Dhufeen immoo gooftaa bare itti dabalatan argadhee jechuudha. Kanaaf amalli akkasii anarraa mul'ata. Dargaggootaaf immoo na gaddisiisu. Na yaadatu isaan guddatanii, isaan jabaatanii, waan qabanitti isaan cimanii, mul'ati isaanii ituu galma ga'ee. Dhugaana keessa jiru immoo macaafnis maal jedha dhugaasni keessa jiru jaalalaan mul'isaa jedha mitiire. Dhugaasi keessa jiru dargaggoota kana ofirraa dhiibuudhaan achi ofirraa qabuudhaan balaaleffachuudhaan miti. Balaaleffachuudhaan miti. Dadhabbiisa qabaatan, hirrina isa qabaatan dargaggoota waan ta'eef namni umurii dargaggummaa isaa keessa waan baay'ee balleessuu danda'a, waan baay'ee gochuu danda'a. Argeen darbe ofirratti beeka waan ta'eef naa gala. Dhugaana keessa jiru immoo ijoollee kana biraan ga'u maal gochuun qabaa? Isaan ta'etti dhaquun irra jira. Keessumaati gama konsertii faarfannaa kaasettii albeemaa gurguruutiin yeroo baay'ee yoo isin jirtan ta'eyyuu sagantaa sun akka waan baay'inaan ho'uu hin dandeenyetti yookaan immoo dargaggoonni illee fuula ifaatiin konserticha akka gaggeeffamu akka hin dandeenyetti kaafama yeroo baay'ee. Gaafa isin dhuftan garuu milkaa'insa guddaa hin argama. Gurguramuun konsertii sana wajjin wal qabsiisee kaafamu baay'eedha milkaa'insa isaa dhamee kaafama jechuudha. Isa kana kaka'umsa kana maaltu isin keessa kaa'ee mul'ata isaanii sana guddisuudhuma wajjin wal qabsiisaniitu immoo maayin kan akkamitti ibsitu isin? Kan akkamittiin ibsa beektaa isaan duwwaaf utuu hin taane ani nama kamiifiitu wanti guddaan ta'e barbaada yeroo hundumaa. Macaafni qulqulluunis maal jedhama seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa yoo ilaaltu jalqabatti Waaqayyoo bantii Waaqaaf lafa uumeedha. Isuma jalqaba Waaqayyoo waan xinnoo irraa hin jalqabne. Waan xinnoo irraa hin jalqabne samii ammas ga'u dachi ammas ga'u uume Waaqayyo.
Isa booddee wanta isa keessa jiru hundumaa erga uume booddee namatti fide. Kanaaf Waaqayyo kun waan guddaa nuuf yaada. Waan guddaas nuuf qaba. Karaa Yesuus Kiristoos immoo kuttu. Karaa Yesuus Kiristoos immoo maal nuu kenna? Jireenya bara baraa. Inni kunuma dhumaan qabu jechuudha. Jireenya bara baraa seennu kana afaan keenya isa barre kanaan dubbannee himuu hin dandeenyu. Bara baraan inni jedhu amma eegalee kanaaf kana keessa waanan dhufee galee fi namaaf gooftaan waan Waaqaaf lafa uumee kenne, waan isa barbaachisu uumee kenne, jireenya bara baraa kenne namaaf waan guddaan ituu ta'e nawwa. Yeroo sii ta'u immoo nan gammada. Indaamutu naan taane namaaf ta'e ilaalcha akkasiin qaba beektaa eessaa akkam fidin beeku Waaqayyo marraan bareedee yaada malee namni yeroo milkaa'u namni yeroo walqixxaatu namni yeroo guddatu kanaafis waamame saba sanan tajaajila nama sanan tajaajila uummata sanan tajaajila waan ta'eef namaaf waan guddaa yaadurraan kan kee sammuu akkasiinan ba'a saba dura yeroo hin ba'u sammuu akkasiinan ilaalcha akkasii waan hin ba'uuf egaa Waaqayyo immoo garaa namaa beeka mitiire kanaaf egaa obboloota ijoollota kana duratti simboonaa kenne jedhee yaada. Kanuma wajjii wal qabsiisanii waa'ee wal tokkoomsuu saba keenyaa kaastaniitu achumaan maanni wal gargaaruun bu'aa akka guddaa akka qabu walitti dhufeenya kana hin kaastu isa kana gama biraatiin gaafa kaasnu siin kana kaastaniitu warri kaan immoo akka waan sanyummaaf kaastaniitti kan ilaalan jiru isa kana akkamitti ibsitu? Olee wajjin jiraachuun obbolootaa maal gaariidha jedhamiti. Olee wajjin jiraachuun nu barbaachisaa. Tokkummaa qabaachuun nu barbaachisaa. Garuu tokkummaa isaa jalqabdaati. Gooftaa Yesuus maal jedhe gaafa afurri qulqulluun bu'uu jedhemi. Gaafa qulqulluun bu'uu isaa jalqabdu jedhe Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa amma handaara lafaa irratti deemtu jechuudha. Yerusaalem lafa isaan itti dhalatanii guddatanidha jechuudha. Biyya isaaniiti jechuudha. Kanaaf Isqeeliin immoo Waaqayyo maal jedhee saba afaan isaan beeknetti miti kanan si ergu jedhe. Saba afaan isaa beektuuttan si ergaa jedhe. Jalqabaa saba kanaafan waamame saba afaan kanaan manni baay'inaan afaan kanaan tajaajila. Saba kana keessattan dhaladhee guddadhee sabni kun dura tokkummaa isaa yoo cimsate walitti dhufeenya gaarii qabu yoo cimsate gara isaa kaanitti darbineedha malee inni kun duwwaan jabaatee isa sana jibbuu miti. Mootiivii kanaan miti. Kana yeroo baay'ee kanarratti dubbadhu. Yoo laalte immoo akka siyaasaattis akka amantiittis namoonni keenya yeroo baay'ee kanarratti jabina dhabna. Tokkummaan keenya baay'ee laafaadha. Kanan taa'ee ilaalee immoo na dhukkuba. Biyya kana keessa amma man danda'amanii Finfinnee keessa gara waggaa 23 jiraachaa jira. Amma tokko jalqabaa kaasee waldaan kee tajaajilu waldaa amantoota Oromoo Finfinneeti. Nan beeka deemsa Oromoon sagantaa ta'e kaaseen beeka achi keessa waanta jiru sadarkaan nama jiru nan beeka. Wanti nuun jalqabaa dafee galman ga'u fiixaan bahiinsa argatu. Kunumaa inni ijaarama jabaa dhabaa keenya tokkummaa dhabuu keenyarraan kan ka'e warra kaan immoo nan argaa boloota keenya afaan biraan immoo waaqeffatan tajaajila ergaa isaan immoo ol bira dhaabatu. Yoo mallee amma namni kufe cubbuutti kufee jennu namni cubbuutti kufne yoo jennu isaan biraa abaluu kufeen jedhan gooftaa duratti yeroo fudhataa jira. Maarfaan yeroo asan cimmoonaa gisee yoo sadan osin jedhu. Malee akkas ta'e jedhanii wanni ol irratti godhan beektaa oliif dhossu sun ituu nu biratti ta'e isa jedhu yaada fura akkasiitu nu bira jiraate malee kan koo jaalladhee isa sana ofirraa dhiibuu miti. Eenyu wajjinu karaa Kiristoos nuyi tokkuma qaama tokkodha nuyi dhagna tokkodha nuyi bu'aa dhagna waliiti garuu kan keenyarraa kaafne yoo jabeeffachaa adeemneefi malee ilaalcha siyaasaa biraa qabaadhee miti. Amma yeroo isin waa'ee wal tokkoomsuu kana wajjin kaastanii tokkummaa saba keenya gaafa kaastan tokkummaa saba keenyaa bukkeetti immoo nuyi wal gargaaruu qabna yaadni jedhu bukkee jira. Wal gargaaruun sun faayidaa qabaadha. Seesiin kana kaastanii warri afaan keenya kan dhageenye immoo sabni biraa akka waan sanyummaatti haasaa jirtan ittiin fudhatanii moo fudhatanii yaaduu fi makeessan. Fudhachuus danda'u fudhachuu dhiisuu danda'u yaada. Fudhatamuus danda'a haalli yeroo kanaa waan taasoftu hiika qaba waanta ta'eef namni akkasitti hubachuu danda'u. Garuu akkasitti hubatanii dhiisuurra moo maaliif kana jette jedhaniitu si gaafatanii yaada kee ibsachuu dandeessa. Amma rakkinni bara kana keessa jiru tokko inni namni maaliif kana jettee siin hin jedhu. Maali yaaddee kana jette maalirra dhaabattee kana maalirraa kaatee kana jette qooda siin jedhu akkas jedhe dheetu dafee si fudhatee barbaada.
dhaqeetu wanni mataasaa kee booksii mataasaa keessa si galfachuu barbaada. Maaliif kana jettee yotuu jedhani ibsa laachuu fi dandeessa waan inni irratti dhaabbadhee kana jedhee wanni mataa kooti waan akka yeroo sana wal hubachuu dandeenya malee jibbiinsa nama biraarraa qabaattee miti. Eenyuun jibbuun dandeenyu. Eenyuun iyyuu jibbuun ergama keenya miti jibbuus hin qabnu. Hundumaaf immoo ituu ta'e hawwuu qabna. Eenyuuf iyyuu ituu ta'e hawwuu qabna. Dhala namaa kamuufu warra imananii qofaafu mitiin. Isa namanneef yoo ta'e inni jedhamti macaafni qulqulluun bokkaasaa warra namanneefis warra qajeelootaafis jallootaafis hin roobsaadha. Haduusaa qajeelootaafis hamootaafis hin baasaadha. Kanaaf eenyuuf waan gaarii yaaduun nurra jira malee amma waaqayyoo aduu kana warra kamasaa seenaatti pheenxee duwwaaf hin baasu. Bokkaa kana pheenxee duwwaaf hin roobsa. Inni hundumaaf aduusaa baasa bokkaasaa roobsa waan ta'eef walqixa ija tokkoon hundumaa ilaaluu qabna. Garuu uumama keenyaanis haa ta'u akka macaafa qulqulluutti immoo asii kaata kun waama jirudha. Jalqabamatti maatii keerraa kaata. Kun waama gootu dhugaa lafa jirudha miti kun amma waan gaariin maatii keerraa jalqabda ollaa keetti darbita biyya keetti darbita saba keetti darbita akkuma kanatti bal'ifachaa gara handaara lafaatti Yesuus iyyuu akka itti jalqabe waanta ta'eef inni iyyuu gara saba dhuunfaa isaa ta'anii dhufanidha. Gara saba dhuunfaa isaa ta'ee dhufe mini Yesuus. Warri dhuunfaa isaa ta'an garuu isan simannedha. Sababa isaan isa simachuu didaniif ormoota warra jedhamu nu bira dhufe. Kanaaf saba ofiif yaaduun saba ofiif dubbachuun sabni ofii akka inni wal gargaaruuf gochuun macaafuma qulqulluudha. Baay'ee namatti tola. Kanaan darbina gama waldaa kiristaanaatti deebinamee al takka maaliif yeroo dheeraa waldaa kiristaanaa keessa tajaajilaa turtanii namoonnis kan isaan sin beekan tajaajila keessaniin dubbummaa kanaan sin beeku isinis immoo yeroo dheeraa keessa turuu keessa nu beektu waan ta'eef waa'een waldaan kiristaanaa siyaasa keessa galuu hin qabdu siyaasa ala ta'uu qabdi waldaa keessatti siyaasni hin barbaachisu waldaa keessatti siyaasni hin barbaachisu kanaaf waldaan kiristaanaa siyaasa ala ta'uu qabdi. Kana mi'a akkamitti kaasname akkamitti hubattansi kan akkamitti immoo ibsitu maaliif ta'uu qabdi jedhamu sun maa barbaachise? Tole egaa gaaffiin kun yeroo kanas gaaffii sensitiif ta'edha. Gaaffii ulfaataadha. Siyaasii biyya kanaa beekna waanta ta'eef siyaasa yaadaan ol mootu hin taane siyaasa baay'eensaa humna irratti hundaa'e waanta ta'eef siyaasa wal ajjeesuu wal balleessuu waanta ta'eefi waan siyaasaa kana yeroo kaaftu baay'ee ulfaataadha. Akkuma sila sii tuquu yaadeesii yooti kaaftee waan tokko haasofte amma dafee namni hundumtuu iddoo tokko keessa si kaa'utti ariifata. Maaliif akkas jedhee godhee jedhee yaada keessan hubachuu barbaadu yaada kee yaadaan mo'atu yooti dogoggoraa taate illee qooda si qajeeshu iddoo biraa keessa si kaa'e kunoo inni akkas ta'e jedhee olola sirratti oofuu barbaada. Kanaaf waa'ee siyaasaa yeroo haasoftu baay'ee eeggannaa si barbaada. Egaa waa'een siyaasaa barumsa koos miti ani nama teolojiiti luba nama macaafaati. Siyaasi garuu akka nigaa hubadhutti siyaasi bulchiinsa mini uummata bulchuudha saba gaggeessuudha. Kiristiyaanni siyaasaan ala ta'uu hin qabu. Akka hubadhutti kiristiyaanni siyaasaan ala ta'uu hin qabu. Indaa'um siyaasa keessatti hirmaachuun kan irra jiru kiristiyaana ta'utu irra jira. Maaliif maal jedhe gooftaa Yesuus ifa taa'edhe soogidda taa'edhe. Ifummaa keenya sana fudhannee soogiddummaa keenya sana fudhannee achitti dhannee hojii hojjenna taanaan iyyuu siyaasii nuuf iyyuu barbaachisa. Warra gooftaa beekan dhugaadhaan dhaqanii saba kana bulchuu danda'an biyyaaf hojjechuu danda'an uummata kana tajaajiluu danda'anii kan keessatti hirmaachuun irra jiru iyyuu kiristiyaanota ture. Kan egaa amma tokko akka waldaa koottis kanan dubbachuu barbaadu luba taatee paastarii taate yookaan waamicha addaamoo qabaattee dhaaba tokkoof miseensa ta'uu hin dandeessu. Luba waan taateef maaliif dhimmi kee dhimma lubbuuti. Lubbuun immoo kan waaqayyooti. Lubbuun immoo kan waaqayyooti. Foon biyyootti hin deebi'a. Lubbuun waaqatti hin deebi'an jedhu lubbuun kan waaqa. Ati eenyuun tajaajiltaa? Lubbuun tajaajilta. Yoo garuu dhaabbata tokko keessa miseensa taate gara dhaaba kee sanaatti goruun kennamu. Dirqama gara sanatti si harkisa waanta ta'eef yeroo luba taatu gaggeessaa waldaa taatu siyaasaan ala yoo taate gaariidha. Amma beeksisa amantii keenyaa keessatti ani waldaa maqaan Yesuus waan ta'eef maal jedhaa nana manaa kan nama hundumaa kan taate
tokkiltii qulqullooftuu waldaa kiristaanaattiidha. Kan nama hundumaa. Namni hundumaa kun immoo ilaalcha siyaasaa mataa isaatii qaba. Nama kana tajaajiltaati. Saba kana tajaajiltaati. Uummata iddoo garaagaraatii dhufu tajaajila. Kanaaf ati achii dhufte asii dhufte siin kadhadhu jechuu hin dandeessu. Ergaa sittiin dubbadhu sittiin lallabu jechuu hin dandeessu. Hojjetoonnitu kana keessa hin galan ta'e gaariidha. Garuu ni sirrii miti. Dhaaba tokko keessa miseensa ta'anii. Yoommoo waamichi kanana keessa jira ta'e immoo hojii isa kana dhiisee waaqeffataa ta'ee hirmaataa ta'ee qaama waldaa ta'ee ba'ee hojjechuu danda'a. Iddoo lama hojjechuu hin dandeessu. Isa kana garuu amantoonni kiristaanonni miseensonni waldaa kiristaanaa siyaasa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaa. Hundaa'uun nuti dhaquu qaba malee yoo nun barcuma kana dinne koo kan biraan dhufuun isaa nafu. Namuma turra ta'a. Amantii biraa kan hordofu jechuudha ta'uu danda'a. Rakkina sitti humuu danda'a. Ati namni dhugaa beekte dhaquun garuu namni dhugaan galeef tokko dhaquun garuu namni dhugaa mul'isu tokko dhaquun garuu namni dhugaadhaan hojjechuu barbaadu tokko dhaquun garuu barbaachisaadha. Malee anamma namoonni siyaasa keessaa ala ba'uu qabu siyaasii cubbuudhaasa jedhanitti kanatti oliin galu barbaada. Gaaffii kana kan isin kaasee fi amma namoonni waaqayyoo baraka kumoofaa raajonni moototaaf kadhatanii waaqayyo si dura bu'a moo'icha argattee galta jedhanii geggeessu. Gaafa isaan geggeessan dhuguma moo'icha argatanii kan dhufan jiru. Har'a deemuu hin deemu lolatti nan ba'amoo hin boodhanii gaafatanii raajii gaafatanii yeroo ba'an qabu yeroo hin baane immoo qabu jechuudha. Isaan kuni bara sana waldaa kiristaanaatti akkas godhee jechuu baannee namoota waaqayyo raajotatu geggeeffama kennaaf mootummaaf waaqayyoon gaafatan jechuudha. Amma gaafaas deebinu garuu namoonni raajonni kun waldaa kiristaanaa keessa jiru. Isaan kana dhiibnee siyaasa keessa baasna yoo jenne warra raajota kanaa jechuun namoota waaqayyoon beekan. Siyaasa keessaa baasne yoo jenne waldaa kiristaanaa dhiibaa jirraadha jechuudha karaa biraa. Maarree kana wajjin kan wal qabatu namoota kana dhiibuun waldaa kiristaanaa siyaasuma keessa hin galtu. Dhimmi ishee dhimma lubbuu erga ta'e dhimmi siyaasaa isheen ilaallattu kan jedhanii fakkaas maaf barbaachisaa miti. Waaqayyoon gaafatanii isaan kun mootimaaf hin kadhatan biyyaaf hin kadhatan. Waa'ee siyaasaa jechuun karaa biraa mirga jiraachuun ilma namaa tokkoof dubbachuun cubbuunsaa maayin inni waldaa keessa jiru kun raajiin kun waa'ee biyyaaf yoo dubbate inni waldaa keessa jiru tajaajilaan paastariin qeesiin yookaan immoo lubni inni jennu kun yoo dubbate rakkoonsaa maayin dhimma lubbuu hojiinsaa durumayyuu dhimma lubbuu hojii wal qabata siyaasa kana yoo gaggeessu rakkoonsaa maayin ammas hin gaafa sila kaastanii waan tokko kaastaniitu maal jennaan paartii tokko giroo hin qabudha. Dhiisumti yoo fiisaa immoo siyaasa karaa biraa. Dhiisumu deeggaruu dhiisumti yoo fiimasaa siyaasa. Maaliif ofuma kee siyaasa gaggeessaa jirta malee paartii mataa keetii qabdaa paartii biraan qabdu jechuudha karaa biraa. Inni kun rakkoonsaa maayin yoo wajjin gaggeesse. Gaaffii lama kaasee jechuudha. Okay. Amma kan inni irratti yaada sii kennuu barbaadu namoota nu dhaggeeffataniifis yeroo waamicha adda argattee baatu gidduu dhaabachuu qabdaati. Gidduu dhaabachuu qabda. Mootummaattis waan dubbattu qabda. Sabattis waan dubbattu qabda. Kanaaf gidduu dhaabanneetu haasofna. Yeroo amma haqi dabu dhugaan yeroo dhokatu dhugaan yeroo jallatu. Warri biyya geggeessan kunis miseensa waldaa kee ta'uu danda'u. Sibira waaqeffachuu ta'uu danda'u. Sibiratti isaanii abbaan hafuuraa isaanii sibira jiru waan ta'eef. Isaanii isa dabuu dandeessaa, gorsuu dandeessaa, qajeelchuu dandeessa. Macaafa qulqulluu taboo kana sii kenne waan ta'eef. Galee ifachuu, adabuu, gorsuu dandeessa, qajeelchuu dandeessa. Akka miseensa waldaa keetiinis biyyaa geggeessuu malee iddoo sanaa. Sabaanis waan jettu qabaachuu dandeessa. Sabnis yeroo tokko garmalee yeroo inni karaa irraa kaatu. Garmalee yeroo inni doga garmalee yeroo inni deemu no jechuu dandeessa. Gallachuutti waan dubbattu qabaatta yoo gidduu dhaabatteef inni dubbachuu barbaade. Yoo garuu paartii tokko keessa galtee seente afaansaa taata. Afaansaa duwwaa dubbatta. Maaliif inni waan ideoloojii mataa isaa waan qabuuf sana qofate kan itti irratti dubbattu. Gidduu yoo dhaabatte garuu mootummaattis waan dubbattu qabda, sabattis waan dubbattu qabda. Wangeelli immoo waa'ee haqaati kan inni dubbatu. Warra cunqurfamaniif falmaa dhugaa dubbadhaa haadha hiyyeessaaf gorsummaaf ijoollee abbaaf haadha hin qabneef falmaa jedha. Kun macaafa qulqulluudha. Lubbuun namaa garmalee badoo kam dandeenye kun macaafa qulqulluu. Dhiigi dhangala'uun abaarsa akka ta'e biyyatti. Lafatti abaarsa akka ta'e nama ajjeesuun
mirga nama ajjeesuu eenyuyyuu hin qabu. Mirga ajjeesuu Waaqayyo duwwaatu qaba. Egalee waan macaafa qulqulluu keessa jiru dubbachuun dirqama keeti. Namoonni immoo Waaqayyo addaan ergaa addaa fideef mootummaattis dubbachuun, geggeessitootatti dubbachuun, sabattis dubbachuun dirqama isaanii immoo eenyuuf iyyuu kadhachuunis immoo dirqama keenya. Abaluuf hin kadhadhu, abaluuf nan kadhadha wanti jedhu hin jiru. Namni sun akka isaaf kadhattu barbaannaan akka isaaf kadhattu yoo duwwaa miti. Ergaa Waaqayyoo si bira jira taana Waaqayyotti dubbateera ta'a. Waa'ee biyyaa ta'u, waa'ee dhuunfaasaa ta'u, waa'ee sabaa ta'u, wanta amma keessumaa kennaa raajaan kan tajaajilan egaa baay'inaan isaanii nuu gaafatte bayeessa Waaqayyo waan fuulduratti ta'utti hima. Waan fuulduratti ta'u isaaniitti mul'isa. Yeroo akkasii maal gochuu qabu? Dubbachuu qabu. Sabarrattis dubbatanii yoo in argan ta'e iyyuu xalaadhaan yookaan barreeffamaan akka inni qaama barbaachisu bira ga'u gochuutu isaanirraa eegama. Egaa gochuuf dhiisuun immoo kan warra dhaga'anii sanaati. Kan malee tootaalii keessaa ba'uu isa jedhu miti. Gidduu dhaabannee dubbachuuf nu gargaara malee siyaasa keessaa labaatee amma jiraachuu hin dandeessu. Kunuu siyaasa mataasaa dandeedha. Wangeeliyyuu siyaasa mataasaa dandeedha. Siyaasa wangeelaa gaggeessi taati. Siyaasi wangeelaa immoo hundumaaf ol qixa. Yeroo gidduu dhaabattu immoo gallachuutti dubbachuu dandeessa waan jedhuufanini isa kana dubbachuu barbaada malee. Gaafficha akka walii galaatti kan hin kaasneef warri waldaan kiristaanaa siyaasa keessa galuun hin barbaachisu jedhan kanaafi karaa tokko Waaqayyoon dhiibuu fakkaata miti qaama maaliif waldaan kiristaanaa qaama Yesuus bakka buutee jirti Yesuus Kiristoosiin bakka buutee waan jirtuufi gaafa dhiibanii waan Waaqayyoon dhiibaa jiran fakkaata. Yoo Waaqayyo biyya kana keessa jiran immoo garamitti deemti biyyittiin seedudha. Gaafficha kanaaf kana karaasee jechuudha. Lafa inni hin jirre waan nagaan hin jiru yoo waldaan biyyaaf hin kadhattu nagaa maaltu jira? Eessa jedhamuu fi hin barbaachisteef hin barbaachisummaa isaa sirriitti akkasiin kaastaniif fakkaasee walumaa gala isin siyaasa geggeessinu qabna kan sanaa kan nama deeggaruun qabaachuu waan iyyuudha. Akkasumatti yaaddi keessa. Nama siyaasa geggeessitu kan mataa keetii qabda. Ilaa ammaala kiristaanonni keessatti hirmaachuun amantoonni kan koonnasiif ibsuu barbaade. Amantoonni siyaasa keessa hirmaachuun dirqama isaaniiti. Ifummaa isaanii fudhatanii soogidummaa isaanii fudhatanii dhaqanii dhugaadhaan hojjechuun isaanirraa eegama. Innan jechaa jiru waamicha addaa qabaattee waldaa keessatti yeroo kee guutummaa laattee tajaajilta taanaan garuu dhaaba tokko deeggaruu hin dandeessuudha kan koo. Dhaaba tokko gidduu deeggaruu hin dandeessu. Maaliif waldaan kan nama hundumaati. Waldaan kan nama hundumaati. Kana yeroo jennu immoo dhugaa dubbachuu dhiifnaa, haqa dubbachuu dhiifnaa miti. Ergaa Waaqayyo nu dhufe dubbachuu dhiifna, waa'ee biyyaa kadhachuu dhiifnaa miti. Amma kadhata keenya keessatti yoo ilaalte sirna sagadaa kan waldaa maqaan Yesuus keessatti yoo ilaalte warra biyya bishaniif torbaniin hin kadhatamu. Torbaniin hin kadhatamu. Kanaafi karaa biraa keessa jirti jechuudha. Biyyaaf hin kadhanna, nagaa biyyaaf hin kadhata, tokkummaa biyyaaf hin kadhata, dhiiga akka dhangalaaneef, buna akka hin banneef, gaaga'umsi jireenya akka hin taaneef hin kadhatti. Garuu innanan koo kan koo ani murtoon koo maa inni dhaaba tokko garuu deeggaraa ta'e keessa galuu hin danda'u. Yeroo filannoon dhufu immoo wanta isaan dhiyeeffatan sana laaltee akka nama tokkootti akka lammii tokkootti kan siif ta'e immoo filatta. Kun immoo jira malee hojjetaa taatee dhaaba tokkoof miseensa yoo taate garuu tun jaallatiin wanni dhaaba sanaa sirraan dhiibbaa gaa wanta ta'eef sabichumayyuu gara sanatti deebisuudhaaf dandeessa. Gara siyaasa ati deeggartu sana akka san dhufuu dandeessa. Giddu galeessa yoo taate garuu wangeela lallabdaa isa jedhuufan kana dubbadhe kan kooti. Waa'ee filannoo kaastan ammasni keessumaa yeroon kun immoo gara filannootti deemaa jirra. Sa'aatiin kun jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo warri waldaa keessa jiranii tajaajiltoonni si filannoon isaanii barbaachisu maaliif isaanii kan tajaajilan qabu. Nama gaafa filtu immoo nama filatte sana jaalatta waan ta'eef filatta dhaaba sana waan jaalattuuf filatta soo tajaajiltootaaf hin barbaachisu kan jedhamu jira. Isinoo kana kamitti kaastu? Filannooyi uumama Waaqayyootu nama keessa kaa'e. Gaafuma addaamii fi waan hin uume Waaqayyo maal jedhe? Mukeetii iddoo dhaabbaa jiran kana hundumaarraa nyaadhaa. Ishee sanatti yoo nyaatan garuu du'a duutu jedhe. Amma gaa mirga filachuu isaan tokko baachuudha. Mirga filannuu nama kennameeraa mirgi filachuu keessa isaa jira. Achi as kottu Museenis maal jedhe? Du'aaf abaarsa, du'aaf abaarsaaf eebba, du'aaf jireenya isin dura kaa'eera. Isin garuu kan barbaaddan filadhaa. Gooftaa Yesuusoo karaa isa bal'aa,
karaa isa dhiphaa. Karaa inni boochoo akkasi. Karaa inni dhiphaa immoo akkasi. Isin kan barbaaddan filadhaa. Mirgi filachuu dhala namaa keessa jira waanta ta'eef isa kana anatu namaaf murteessa miti. Mirga filannoo isa uumamaan waaqayyo isin keessa kaa'e itti gargaaramtanii naa ta'a kan jedhanii filachuun dirqama. Yoo nuyi filanne ta'e namni geggeessu tokko inuma kaa'a waanta ta'eef yoo nu irratti hirmaanne immoo tarii inni nu barbaannu sun gara mo'uutti waan dhufuuf inni nama keessa jiru gara mo'uutti waan dhufuuf nama keessa mirga filannoo dhalootumaan jira kun waaqayyoomatu nama keessa kaa'e. Amma lubni maal jechaa jirtu isin isuma sin keessa jiru fedha keessa keessanii dhaggeeffadhaadha karaa biraa. Gaaffiin koo garuu tajaajiltoota waldaa kiristaanaa keessa jiraniif filannoon hin barbaachisamu hin barbaachisudha. Akka walii galaatti. Biyya keessa jira miti? Asuma keessa jiru. Biyya keessa jira. Biyya keessa jiru sana keessatti immoo mootii waaqayyootu kaasa. Amma waldaa keessaa amma gaggeessitoota waldaa yeroo dhiyaatu ima filanna. Filannoo irratti hirmaachaa moolla. Qoree dargaggootaa ima filatta. Qoree garaagaraa ima filama. Filannoodhaan dhufu kan kufu qaba kan darbu qaba. Kanaaf filannoo keessatti hirmaachuun dirqama malee. Egaa amma yeroo si'anaa wanti jedhamu waan baay'ee maal filannaa filachuuf immoo waa ol bira jiraachuu qaba. Filachuu jechuun maayii nama wanta lama sadii ol bira jiru kana keessaa tokko filachuudha mitiire warri biyya geggeessan kunis ol bira qabuun barbaachisaadha. Garuu anuma duwwaa dhiyaata taanaan rakkisaa ta'anii wanti filatamu jiraachuutu irra jira. Wanti filatamu yoo jiraate yeroo sana taa'ee ilaalee wanta inni qabatee dhufe ilaalee wanta inni gabaatti dhiyeesse ilaalee kun biyyaaf hin ta'a sabaaf hin ta'a ilaalcha kootti gaariidha. Waaqayyoonis kadhatee keessa isaa dhaggeeffatee tajaajilaas haa ta'u amanaan kamiyyuu filannoo irratti hirmaachuun barbaachisaadha jedhee yaadaan egaa. Haa ta'u kana kanaan darbina yeroo baay'ee barumsa isin barsiisan karaa yuutii binaan hordofaa waa'ee namoota badanii barbaadamuu qabu barbaachifamuu qabu isaanii dagatamuu qabanii baduu qabaniitiin yaada baay'ee kaastaniitii barsiistu. Kana wajjin waa'ee namoota barbaadamuu qabanii kana wajjin wal qabsiisee kan hin kaasu waldaa kiristaanaa keessatti ifatamanii waldaan kiristaanaa immoo ifattee namoonni akka isaan ifatamuu isaanii baraniiru. Namoonni gubaa'een taa'u kun yookiin immoo sabni taa'ee ifatamuu isaanii baree akka isaan yeroo fudhatanii yookaan immoo qalbii diddiranaaf jettee waldaa keessaati yeroo kenniteefii beeku. Gaafa deebi'anii waldaatti dhufanii isaanuma keessaati carraa tajaajila deebi'anii kan argatan jiru. Warri kaan immoo ittiin badisaa karaa badisaa ta'eefii ifatamuun sun ittiin akka isaan badan kan godhee qaba. Isaan kaan immoo ittiin waldaa kan jijjiiratan qabu. Isa kan akkamitti ilaaltan sin maaliif kan kana kaasu waldaan dura jiru keessaati sababaan kana godheef iddoon dhawwatte nan hin bahe akkasitti komiin isaanii warri ba'an gaafate kaastu gaafa gaaffii gaafattu iddoo naaf hin qaban iyyuu hin bahe simannaa waan hin dhabeef hin bahe kunuunsa waan hin dhabeef hin bahe gaaf yaada garaagaraa jira jechuudha. Isa kan akkamitti kaastu dhoksaniima ifachuun hin danda'amu yookaan immoo dhoksanii akka isaan qalbii diddiratan gochuun hin danda'amu ture. Sabatti baasanii ifoomsummaa barbaachise. Akka namni ittiin qaanee ittiin badu maaliif godha? Inni achi ba'ee abalu har'aa kaasee qalbii diddiranaa fi yeroon kennamee fi adabameera jedheetu sirna adabbii gaggeessee godhu. Inni adabame kuni akka carraa namoota baay'ee keessaa namoota muraasa dhufee gara waldichaatti osoo deebi'an inni kaan immoo ittiin gara waldaa biraatti darbu ta'eera jechuudha. Kun babal'achaa dhufee waldaa keessaa namoota yaasaa jira jechuudha baay'inaan. Isa kan akkamitti ilaaltu?